Attamoltan oduun har'aaf qabnu kunoo. New York keessa kan maadheffate koorporeeshiniin wuccuu Philips Van Gilson jedhamu warshaa industiriyaal paarkii kan hawaasaa keessaa qabu ifatti cufuusaa kaleessa beeksisee jira. Kunis sababaa walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessa jiruun ta'uunis ibsameera. Koorporeeshinichi walitti bu'iinsi kun ituun jalqabamiin dura gara Itoophiyaa wajjin michoomaan hojjechuutti ceesisuuf hojjetaa akka ture aangawoottiin koorporeeshinichaa Saaraa Clark dubbachuu isaanii maddeen miidiyaa ibsanii jiru. Garuu kaampaanichi michoota keenya Itoophiyaa keessaa waliin hariiroo hin qabnu itti fufaa jedheera. Maanaajara industiriyaal paarkii hawaasaa akka ta'an obbo Fitsuum Katamaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti murtiin kaampaanichaa kana booda hojjetoonni 1,300 hojii isaanii dhabaniiru. Ta'us garuu hundi isaanii warshaa achuma paarkicha keessa jiru ka biraatti ramadamuuf jiru jedhaniiru. Magaalaa Maqalee keessatti naannoo manneen jireenyaa daasporaa jedhamee waamamutti har'a xayyaara nammaleeyyiin mana tokko irratti haleellaa geessisuu kan gabaafame yoo ta'u namni du'e garuu akka hin jirre jiraataan tokko ibsanii jiru. Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan isaan dubbise obbo Gazaa'ii Madhin haleellaa kanaan qabeenyaan isaanii barbadaa'uu dubbatan. Miidhamanii mana yaalaa kan seenan akka jiran garuu namni du'e akka hin jirre oduu gabaasaan keenya ibsee jira. Oduu walqabateen sanbata darbe magaalaa sana keessatti daagim amsaal jedhamee naannoo waamamutti halkan keessaa sa'aatii 7 irratti haleellaan xayyaara nammaleeyyii gaggeeffamuu fi nama tokko irratti miidhaa dhaqqabsiisuusaa oduu gabaasaan keenya gabaasee jira. Dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa gandi manneen jireenya siviilotaa yookaan namoota nagaa irratti haleellaan xayyaara nammaleeyyii gaggeeffameera jechuudhaan tiwiitarii irratti barreessanii jiru. Dhimma kanarratti mootummaa Itoophiyaa biraa wanni jedhameen jiru. Itoophiyaan duula waraanaa TPLF waliin gaggeeffamaa jiru irratti odeeffannoo qooddachuu kan ilaaleen seera haaraa labsitee jirti. Kunis gaazexeessota irratti uggura kaa'u malaa jedhamee jira. Seerri kamisa kaleessaa waaree booda bahee kun akka jedhutti sochii waraanaa fi waan dirree waraanaa irratti ta'u kan mootummaan ifatti beeksiseen ala karaa meeshaalee quunnamtii raabsuu yookaan facaasuun dhorkaadha. Kanneen ajaja kana cabsan irratti humnootiin nageenyaa tarkaanfii akka fudhatan kunis miidiyaalee oduu fi miidiyaalee hawaasummaa kanneen riphxee loltoonni lafa akkasii qabanne jedhanii dubbatan gabaasaniifis akeekkachiisa ta'uu malaa jedhameera. Jiraattonni riphxee loltoota TPLF kallattiinis ta'ee harka lafa jalaan deeggaruuf jecha miidiyaa adda addaa fayyadaman mootummaan kan uggure yoo ta'u kanneen seera kana cabsan irrattis tarkaanfiin adda bahee hin ibsamne akka fudhatamu beeksisee jira. Kana malees mootummaa ce'umsaaf waamichi dhiyaatu kan uggurame ta'uun ibsameera. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti lakkoofsi namoota gargaarsa nyaataa isaan barbaachisuu dabalee gara miliyoona 9.4tti kan tilmaamamu ta'uu sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa irra hubachiisee jira. Kunis kallattiin walitti bu'iinsa gaggeeffameen kan walitti hidhata qabu ta'uu beeksise. Kan wal waraansi keessatti gaggeeffamaa jiru bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti lakkoofsi kun guddaa dabalee kanneen gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa barbaadan lakkoofsaan miliyoona 3.7 dhaqqabuu ibseera. Biyyattii gama kaabaa keessatti kanneen gargaarsa dhala namaa isaan barbaachisu keessaa harki 80 yookaan miliyoonni 7.8 warri ta'an lafa wal waraansi gaggeeffamaa jiru sana duuba jiru. Lafa wal waraansi itti gaggeeffamu sana darbuudhaan gargaarsi nyaataa maatiiwwan barbaachisu dhaqqabsiisuun barbaachisaa ta'uu jaarmechuu hubachiisee jira. Sagantaa nyaata addunyaa marsaa ammaan Tigraay keessatti uummata 100,000 nyaata karaabse yoo ta'u kunis uummata dhaqqabuuf barbaadu miliyoona 2.5 keessaa harka 7 qofaa jedheera. Naannoo Amaaraa keessatti marsaa ammaan gargaarsi nyaataa raabsame uummata 200,020 nyaataaf gargaarsa nyaata madaalamaa kan raabse yoo ta'u kanas gara uummata 650,000tti guddisuu akka fedhu ibsee jira. Naannoo Afaar keessatti uummata 124,000 nyaata kan raabse yoo ta'u kunis kanneen gargaarsa argachuu qaban 534 keessaa ta'uu beeksiseera. Gargaarsa dabalataafis maallaqni kan isa barbaachisu ta'uu sagantaa nyaata addunyaa beeksisee jira. Uummanni kuma hedduun kamisa kaleessaa daandilee magaalaa Kaartuum irratti hiriiranii jiru. Kunis guutummaatti mootummaan siviilotaa akka ijaaramu gaafachuun akkasumas fonqolcha mootummaa baatii onkololeessa keessa gaggeeffame balaaleffatan gabaasa ergame Tujubee dhiyeessa. Hiriirawwan kun kan gaggeessaman muummichi ministeeraa Abdallaa Hamdook hidhaadhaa gadhiisamanii
gara aangootti akka deebi'an waliigalteen erga mallatteessamee booda. Maqaa rabbiin nan kakadha ilaalchi kun waan daandii irratti ta'utti adda. Waliigalteen kun waliigaltee siyaasaa qofaatti ta'e mormii daandii Sudaan irraa rakkoo bu'uuraa lammiiwwan Sudaanitti kan adda ba'e kaayyoo warraaqsa lammiiwwan Sudaan kan hin calaqqisiisneef kaayyoo dhiigi dhangala'eef ammallee Daarfur keessatti dhangala'aa jirutti adda jedhan. Waliigalteen waraanaa guddaan kun fonqolchi mootummaa jeneraalota waraanaatiin Hamdook irratti geggeeffame qabsaa'onni mirga namaaf namoonni siyaasaa hedduun erga hidhamanii ji'a tokko booda. Waliigalteen sun akka fakkeessaatti fudhatama. Kun yeroo dheeraadhaa qabee kan isaaniif qophaa'aa ture. Jeneraal Alburhaanii uummata isaan hin barbaadu. Hamdookiin garuu ni barbaadu. Kanaaf hidhamuun muummicha ministeeraa Abdallaa Hamdook waliigalteen tolfamee sana booda aangootti deebi'anii uummata biratti fudhatama akka argatan gochuuf jecha jedhan. Deeggartoonni Dimookiraasii Sudaaniif paartileen siyaasaa akka jedhanitti waliigalteen sun fedhii isaanii ka bulchiinsi siivilii guutummaan akka jiraatu gaafatu hin guunne. Sudaan bara 2019 qabee geggeeffamaa akka ture mormii uummataa Omar al-Bashiriin aangoorraa akka bu'an dirqisiisee booda yeroo ce'umsaa rakkisaa keessa darbaa jirti. Al-Bashir kurna 3 waan ta'uuf Sudaaniin hoogganaa turan. Moqdishoo keessatti kamisa kaleessaa konkolaataa wal duukaa yaa'aa turan kan tokkummaa mootummootaa irratti haleellaa of wareegdotaa dhaqqabeef Al-Shabaab itti gaafatama fudhatee jira. Dubbiimaan Al-Shabaab dhaabbata oduu Rooyitersiif akka ibsetti haleellaan kaleessa dhaqqabe kun qaama nageenyaa kan tokkummaa mootummootaa irratti kan qiyyaafatee ture. Namoota ajjeefaman keessaa namni tokkummaa mootummootaaf hojjetu jira yoo ta'e wanni beekame hin jiru. Dubbii himaan poolisii Somaaliyaa Adan Hassan qiyyaafanni haleellaa kanaa isuma dubbii himaan Al-Shabaab jedhan ta'uu mirkaneessaniiru. Haleellaan kun manneen barumsaa hedduu biratti waan dhaqqabeef kanneen miidhaman keessaa hedduun barattoota ta'uu dubbatan. Embasiin Yuunaayitid Isteetsi Moqdishoo keessa jiru barreeffama tiwutarii irratti baaseen haleellaa kana jabeessee balaaleffatee uummanni Somaaliyaa sodaa tokko malee jiraachuu qabaa jedheera. Bidiruun bishaan galaana Ingilizii keessatti torban kana nyaatamte keessa namoota turan 30 caalaan du'uun seenaa godaansa gaddisiisaa biyyattii ta'ee jira. Garuu aangoonni tokkummaa mootummootaa waggaa kana keessa galaana Meeditiraaniyaan keessatti bidiruun godaantota fe'ee balaasa mudateen namni 1,600 du'uu yookaan eessa buuteen dhabamuu beeksisee jira. Godaantonni kun biyyoota Awurooppaa dhaqqabuuf waggaa kana keessa imalaaf ka'an. Lakkoofsi namoota barana dhumanii sabra darbeerra kan dabalee jiru ta'us kan addaati jedhamee kan ilaalamu miti jedhameera. Jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM akka tilmaametti bara 2014 keessa namoonni 23,000 harka namoota seeraan ala nama deddeebisaniitti kan dhuman yoo ta'u waggaa 2 booda jechuun bara 2016 keessa immoo lakkoofsi kun 5,000 dabale. Waggaa 7 keessatti kanneen galaana Ingilizii keessatti du'an garuu 166 ta'uun ibsamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.